Bakka jirtan maratti nageenyi keenyaa isin haa qaqqabu akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni OBN marii keenya irrattis keessummaa stuudiyoo keenya magaalaa Finfinneetti affeerree jirra. Kan inni waliin mari'annuu fi xiinxalluu obbo Seenaasaa Damissee barsiisaa saayinsii siyaasaa fi quunnamtii addunyaa Yuunivarsiitii Ambootii jalqaba waamicha keenya kabajjanesitti waan nu argamtaniif galatooma. Isin affeerraa keessan galatooma. Tole egaa kaleessa manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii adda taa'anii gaaffiiwwan kabajamtoonni miseensonni mana maree ministeera muummeef dhiyeessanii isaanis deebii bal'aa kennaniiru. Meegaa deebiin kennameef gaaffiin kee akkamittiin ilaalama kan jedhu waan gabaabaa kaasne waliin mari'annaa keessattuu kaleessa miseensota mana marichaarraa gaaffiin akka duraatti dhiyaate waa'ee olaantummaa seeraati akkasumas dhimma nageenyaan wal qabate yaaduun akka inni jiruu fi hojiin hojjetamuu akka inni qabu waan isaan kaasan irrattis deebii kennanii jiru. Mee kan akkamittiin ilaaltan akkamittiin xiinxaltan? Saniin duratti wanti nuti ilaaluu qabnu tokko maalinni biyyi tokko addunyaa keenya keessatti adeemsa adda addaa keessa dabarti. Adeemsan keessaa inni tokko ammoo ce'umsa. Ce'umsi siyaasaa ta'uu danda'a, ce'umsa dinagdee, ce'umsa hawaasummaa ta'uu danda'a. Isa kana walitti dabalata jechuudha biyyi keenya ce'umsi biyya keenya keessa jirtu jechuudha. Kanaaf maal barbaachisaa bakka kanatti wanti akkaan hubatamuu qabu biyya ce'umsa keessa jirtu keessatti nageenya akkam fakkaata, dinagdeen akkam fakkaata, wanni hawaasummaa akkam fakkaata, wanni dimokiraasii illee akkam fakkaata waan jedhu ilaaluun gaarii ta'a jechuudha. Kanuma wal qabatee gaafileen ka'an gaafileedhuma bu'uraati. Rakkoon nageenyaa hin jiramoo hin jiru waan ifaatiin jira. Rakkoon nageenyaa sun ammoo eessaa madda waan jedhu ilaaluunis bu'ura ta'a jechuudha. Rakkoon nageenyaa yeroo ammaa kanatti mul'ataa jiru bakki inni irraa maddu amala mootummaa ce'umsaati yookaan amala biyyi takka gaafa ce'umsa keessa geessu kuni waanuma hin hafne yookaan waan normal ta'edha jechuudha. Kun immoo maaliif ta'a? Maaliif rakkoon nageenyaa, rakkoon olaantummaa seeraa biyyoota ce'umsa keessa jiran keessatti mul'ata? Maaliif waan jedhu deebisuudhaaf ammoo yeroo biyyi tokko bakka tokko gara bakka biraatti ceetu sirni ture, haalli ture, caasaan mootummaa ture, disbaandi ta'eeti jijjiirameeti haaran ce'umsa saniif tolu instaal ta'a jechuudha. Dhufee bakka qabata jechuudha. As keessatti ammoo maaltu kuni ta'uudhaaf ammoo san dura humnoota adda addaatitu uumama jechuudha. Ce'umsi kan dhufu mormiidhaan ta'uu danda'a, rakkoo diinagdee ta'uu danda'a, walitti bu'iinsa ta'uu danda'a, rakkoo mootummaan abbaa irree biyyoota adda addaa irratti uumaniin yeroo baay'ee kan ce'umsi kan uumamu. Gaafa kuni uumamu ammoo ce'umsi kuni asii gadi ta'uu danda'a, asii ol ta'uu danda'a. Transition from above and transition from below jedhanii akkasitti kaa'u jechuudha. Transition from above kuni rakkinaaleen jiru suni paartii yookaan mootummaa biyya bulchaa jiru san jidduutti kiliveejii uuma, baqaqa uumaa jechuudha. Baqaqa gaafa uumee garamitti deemu warri biyya bulchu suni liberal reformer warri jijjiirama barbaadanii fi sarbamuun uummataa, miidhamuun uummataa, dinagdeedhaan hawaasummaan siyaasan isaaniif galeetti dhagahame wanti kun fufuun qabu jedhanii gara dhiibbaa uummataa sana yeroo goran warri kuniin liberal reformer jennaan jechuudha. Warra jijjiirama barbaadan, warra rakkoon uummataa, gaaffiin uummataa isaan quuqetu akkasitti ba'a jechuudha. Isaan kun organize wal godhanii wal ijaaranii gara tokkotti ba'u. Warri jijjiirama kana hin feene ammoo ni uumamu jechuudha. Isaan kanaan stand pattern jedhamu afaan saayinsiitiin warra jijjiirama hin feene. Warri jijjiirama hin feene kuni sirna dabre sana keessatti, sirna jijjiiramni barbaachisee uummanni irratti ka'e sana keessatti dantaa dhuunfaa ta'u warra qabaatan, dantaa murnaa warra qabaatan, dantaa maatiin illee keessatti ijaaramuu danda'u. Kuni gaafa jiraatu
murnoonni muraasni hawaasa bal'aa subjugate exploit gaafa godhan diinagdee isaanii gaafa harkaa saaman aangoo siyaasaa murtoo kennuu irratti maal irratti dhiibbaa gaafa irratti godhaa dhufan fedhii yookaan immoo dantaa fi fedhii murna xiqqoo fi namoota muraasatu eegama jechuudha. Namoonni sun stand pattern yookaan warra jijjiiraman feene ta'uun isaanii dirqama jechuudha. Maaliif dantaan isaanii waan tuqamu fedhiin diinagdee hawaasummaa fi siyaasa isaanii waan tuqamu aangoo siyaasaa dhabuu waan danda'aniif itti fayyadama diinagdee dhabuu waan danda'aniif itti fayyadama hawaasummaa dhabuu waan danda'aniif jechuudha. Meeqa kanaan ol qabatee gaamee keessatti yoo amma uummanni bal'aan egaa akka biyya keenyaatti uummata Oromooti. Dammaqeeraa jennee kaa'uu dandeenya amma akkasiin amma kaasaa jirtan egaa jijjiirama kana murnoonni akka gaariitti ni ilaalle jiru waan ta'eef kanarratti keessatti iyyuu olaantummaa seeraa fi nageenya eegsisuu keessatti mee ammarraa eegamu ga'ee isaa taphachaa jira. Eegaa amma gareen itti si deemaa jiru sanuma. Amma qaamoleen kun lamaan uumamanii gama warra mormituu keessais qaama lamatu uumama warra jijjiirama dhufe san deeggaranii fi warra hin deeggarre ta'aniiti isaanis bakka lamatti cabu. Amma humna afurtu jira jechuudha. Humni arfan kun ammoo keessawuu biyyoota guddataa jiran keessatti biyyoota guddataa jiranii fi amalli mootummaa abbaa hirree dura biyya san irra ture mataan isaa murteessaa ta'a jechuudha bakka san irratti. Akkamitti murteessaa ta'a? Uummata sana sarbaa ture, cunquusaa ture, gadi qabaa ture. Uummanni achi keessa ture kuni uummata fincilaa ture jechuudha. Aadaa finciluuti jechuudha kan inni develop godhaa ture jechuudha. Aadaan mootummaa abbaa hirree uummata immoo maal godhaa? Aadaa finciluu develop akka godhu akka ijaaru godhaa jechuudha. Gaafa uummata kanaaf jalqaba irratti humnoonni liberal reformerii fi warri democratic moderate jedhamu warra mormituurraa irree baasaa dhufanii jijjiirama fidanii reformi godhanii irraa gadi jalqabanitti deemanii maaltu ta'aa deema? Dirreen siyaasaa banamaa deema. Namni dubbachuu wal ijaaruu jalqaba. Miidiyaan akka fedhe barreessuu jalqaba jechuudha. Gaafa kana ta'u maaltu ta'a? Hawaasni ture suni hawaasa akkamiiti gara jedhutti nu geessa. Hawaasni nuti qabnu resistance society dha. Hawaasa fincilaadha. Still maaltu afaa hawaasa fincilaa godhee naturally hawaasa fincilaa ta'e immoo oo jennee ilaalle mootummaa abbaa hirree amala mootummaa abbaa hirree fi aadaa mootummaa abbaa hirree amma dura ture santu uummata fincilaa godhe jechuudha. So uummata fincilaa qabattee dimokiraasii dirree dimokiraasii gaafa bantee suni qofti gahaan ta'u jechuudha. Uummati sun guddatee dagaagee gara hawaasa siyaasatti yookaan immoo political community gara jennutti dhufuu qaba jechuudha. Amma gaa maalinni gaaffii guddaa kan uume uummanni jijjiirama jiru kana rakkoo jiru kana hubatee amala mootummaa ce'umsaa hubatee aadaa mootummaa yeroo mootummaa ce'umsaa keessa jiru hubatee waan deemaa jiru hubatee akka deemuuf itti gaafatama guddaa kan qabu tokko public intellectuals warra hayyuu sabaa warra jedhaman. Lama floater elites warra elitota yookaan immoo hayyuulee amantii kan miidiyaa kan mirgoota dhala namaa gaggeessan isaan kun itti gaafatamummaa qabu. Sadaffaa irratti political or governing elite warra elitota warra biyya bulchanii isaan kun walitti qindaa'aniitu uummata kana maal gochuu qabu jechuudha? Train gochuu itti himuu leenjisuu barsiisuun know-how inni jijjiirama san irratti qabu, dimokiraasii irratti qabu, aadaa dimokiraasii, bartee dimokiraasii itti himuu barsiisuun isaan irraa itti gaafatama qabaatu jechuudha. Garuu yeroo ammaa wanti nuti arginu yeroo baay'ee maalinni public intellectual warra jennu biras even hayyoota mirga dhala namaaf dhaabanna jedhan biras rakkoon jiru maalinni mootummaa qeequu itti gaafatama hunda mootummaaf kennuu malee ofii isaaniitti yeroo engagementii isaanii fudhatanii itti gaafatama fudhatanii ofii isaaniitti sosso'an mul'atu yeroo baay'ee jechuudha. Sirna mootummaa ce'umsaa keessatti ammoo ida'amni aktoroota yookaan immoo taatota kanaa murteessaadha jechuudha. Isaan walitti dhufanii mari'atanii compromise godhanii negotiate godhanii walii galanii uummata gara gaariitti fuudhanii deemu aadaa dimokiraasii uummata barsiisuu yoo hin danda'in uummanni hubachuudhaaf rakkataa jechuudha. Tariitii gaa akkasiin amma kaastanii kun egaa akka hanqinaatti ilaalamuu danda'a taanaa keessatti iyyuu deebii ministeerri muummee kaleessa kaasan keessatti yookaan deebii kennan irratti dimokiraasii bal'isnee hundumtuu paartileen morkattootaas biyya alaatis biyya keessa turanis bilisaan akka isaan dubbatan akka isaan socho'an gochuun keenya jabbii burraaqxu wajjin wal fakkaata. Jabbiin burraaqxee gaafa dadhabdu immoo garumaa
wanni isheetti deebitee jedhan. Mee kanaan akkamittiin ilaaltume waan kana tariitii dimokiraasii kana bal'isuunsaa wanta inni uume dhiibbaa inni uumetu jira. Alright, amma dimokiraasii bal'isuu miti dhiibbaa kan uume. Dhiibbaa kan uume maalinni jijjiirama akka tasaa itti yaadamee karoorfamee odoo hin ta'in jijjiirama akka tasaa biyya kana irratti dhufe. Uummata hin qophaa'in. Aktaroota dura sii kaase. Kan siyaasa mormitu fi kan warra floatal elite jennuun kan warra amantiisa ta'u kan warra miidiyaallee haa ta'u kan warra mirgoota dhala namaaf falmanii hayyoonni kun otoo hin qophaa'in jijjiirama akka tasaa dhufe. Jijjiiramni akka tasaa dhufe kun immoo maal godhee qophii malee hawaasni sun otoo hin qophaa'in otoo maal hin jedhin waan dhufeef maal godhee uummatis hidhaa san keessaa gaafa bahe warri silaa seeraan ijaaramanii gadi dhaabbatanii structure ta'anii uummata kana gara gaariitti frame gochuu qabaatan gama mootummaatis gama mormituutinis otoo hin qophaa'in jijjiiramichi waan itti dhufee fi maal godhee gara rakkoo uumuutti deeme jechuudha. Jijjiiramni silaa biyyaaf mala dinagdee hawaasummaaf siyaasaa fiduu danda'utu karaa hin taane qabachuuf jira jechuudha. Amma karaa qaxxaamuraarra geessee jirti jechuudha biyyi. So maal barbaada? Maaltu ta'uu qabame? Warra burraaqan sana tokko karaa kamiin deebisuu dandeenyaan jennu akka kiyyaatti karaa lamaan hubadha. Tokko karaa seerati, lama karaa barsiisuti. Barsiisuu gaafa jennu aadaa dimokiraasii. Aadaan dimokiraasii amma eessatti maal fakkaata akkamitti hojiirra oola kan jedhu barsiisuuf itti himu. Kun immoo aktaroota jijjiirama kana keessa jiran hunduma irraa itti gaafatamni jira jechuudha. Inni kan biraa olaantummaa seeraati. Yoo inni kun haga dhumaatti deemee hin hojjetu ta'e keessawuu warri extremist radical jennu warri garmalee fiixetti ba'anii rakkoo nagaa, rakkoo guddinaa fi jijjiirama dinagdees ta'u jijjiirama siyaasaa danqaa ta'uu barbaadan isaan sana maal gochuu irra jiraata seeran daandii qabsiisuu irra jiraata jechuudha. Malee callisneetuma hin fiiganii gaafa tokko hin dhaabatu jechuun rakkoo uumuu danda'a in the long run. Akkamitti rakkoo uumaa jijjiiramni tokko waan lamatti isa eeggata. Ookaa deemee consolidate godha ookaa ammoo revert godha duubatti deebi'a jechuudha. Duubatti gaafa deebi'u ammoo mootummaa amma reformer ta'ee as bahe kana abbaa hirree gochuu danda'a. Warreen ammoo karaa liberal democrat ta'anii too warra mormituu keessaa ba'an kanas gara extremist radicality geessuu danda'a. Yeroo kana political polarization qoqqoodamiinsa hawaasaa fiduu danda'a. Tika keessatti nagaa keessatti maal keessatti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf maal barbaada warreen amma mormituu ta'anii akka itti gaafatama isaanirra jiru san dagatanii morkattoonni conspiracy politics fakkeenyaaf aadaa siyaasa biyya Itoophiyaa keessaa tokko conspiracy politics dha. Siyaasa shiraati. Siyaasni shiraa kun ammoo yeroo imperialistoota irra jalqabee gaafa diktaatorittis ceenu achi dhusnees gaafa amma EPRDFittis gaafa ceenu inuma ture. Amma isa sana sirna dimokiraasii keessatti isa kana yoo avoid goone malee conspiracy'n politiksiin fi yookaan immoo siyaasni shiraa fi dimokiraasii waliin deemuu hin danda'u jechuudha. Amma maaltu ta'aa jira? Dimokiraasii jijjiirama dhufe irratti conspiracy politiksii idaanetu deemna waan jedhutu mul'achaa jira. Kun immoo maal agarsiisa? Awarenessiin yookaan hubannoon eliitii yookaan public intellectuals ta'u political intellectuals ta'uu danda'a. Hubannoon isaanii bakkam jiraan jedhu nu agarsiisa. Fakkeenyaaf deebi'aa ture keessatti 1970s 1970moota keessa yaada ture yaada siyaasaa turee fi yaada siyaasaa immoo amma 1990moota kaasee keessa'u 2017 kana keessa jiru walitti fidanii ilaaluu dadhabuun ni mul'ata jechuudha. Ifatti mul'ata jechuudha. Taariiga kanaan ol qabatee maaliin nama waliigaltee irra ga'ame siyaasa shiraa kana keessaa ba'uudhaan hundumtuu filannootti dirree dimokiraasiitti amanee hundumtuu uummata kana tajaajiluu keessatti maaltu ta'uu qabaa jettu isin mee? Amma kanarratti ce'umsi galma ga'uu kan danda'u ce'umsi karaa adda addaatiin dhufa. Tokko rivoltiidhaan dhufuu danda'a yookaan ammoo transplacement ta'uudhaan dhufuu danda'a, replacementiidhaan dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf mootummaan tokko dhufee overthrow godhee sirna sana balleessee sirna haaraa gaafa gadi dhaabu.
Isa tokko immoo sirni haaraa dhufee fi sirni dura ture compromise godhanii transplacement jennaani walii galanii aangoo mootummaa sana fuudhanii fedhii uummataas fuudhanii gara fuula duraatti deemudha. Inni akka biraa immoo reformiidha. Transformation kan jennu jechuudha. Amma kanneen sadan keessaa nuti kan jalqabne isa kamii transformationidha. Transformationii kanarratti maaltu ida'amuu qaba waan jedhu olaalle negotiated yookaan ammoo compromise wanni jennu yookaan mariin waliigalteen humnoota yookaan immoo taatota sirna ce'umsaa kana keessa jiran jidduu jiraachuudha qaba. Yoo sun jiraachuu baate dantaa uummataa qofa miti kan balleessu, dantaa murna mootummaa keessa jiru qofa miti kan balleessu, dantaa warra siyaasa shiraa hordofanii sirnichi akka danqamu hin hubatin illee miidhaa jechuudha. Maaliif biyyi hoo jiraatte biyya gaggeessuu dandeessa. Kanaatiif maaliin wanti ta'uudha qabu hundumtuu siyaasa shiraa keessaa ba'u, siyaasa murnaa keessaa ba'u, emotion politicsii keessaa yookaan immoo siyaasa miiraa keessaa ba'ee namni hunduu gadi taa'ee amma biyya keenya keessatti maaltu mul'ata? Qixa lama wanni qarqara lamatu mul'ata. Qarqarri tokko ija junuuffatee deeggaru. Qarqarri tokko immoo ija junuuffatee odoo riizin hin godhin odoo saba tokko hin dhiyeessin mormu. Kuni biyya ceesisuu hin danda'u. Maalidha kan ta'uu qabu? Yaadoliin kun lamaan middle ground qabatanii jidduutti dhufanii negotiate godhanii walii galanii win-win solutionii biyyaaf barbaadu keessatti of qopheessuu danda'uudha qabu jechuudha. Yoo san hin ta'in amma booda uummanni siyaasa shiraas baatu hin jiru, uummanni rakkina akka kana duraa baatus hin jiru jechuudha. Deemee hunduma fudhatee hambadu rakkoon akkasii uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf jechuudha rakkoo nageenyallee furuu walxaxaa akka ta'e muummichi ministeeraa mana maree irratti kaasanii ture. Rakkoo nageenyaa maaltu walxaxaa godhe? Mootummaan humna dhabuudha warra jedhanii yaada kennan jiru. Garuu san qofaa miti. Mootummaan humna dhabuu sababa ta'uu danda'a. Maaltu immoo mootummaan humna dhabsiise waan jennuuf istaandi paatariin yookaan immoo warri jijjiiraman feene ifin caasaa mootummaa keessa jiraachuusaa ifatti kaa'ameera jechuudha. Kanaatiif isaan suni caasaa tikaa haa ta'u, caasaa waraanaa haa ta'u, caasaa odeeffannoo haa ta'u, biirokiraasii dabalatee achi keessatti rakkinaaleen adda addaa jiraachuu danda'u jechuudha. Gaafa rakkinaaleen adda addaa neetwoorkiin xaxamaa ta'e kan istaandi paatarootaan ijaarame sana kukkutuu warra jijjiiraman feene ijaarame sana kukkutuu jijjiiruu yoo hin danda'in jijjiiramicha bakka barbaadameen ga'uun ulfaataa ta'a. Kana jijjiiruuf kana sirreessuuf ammoo itti gaafatamaan eenyu? Mootummaa qofaa miti. Ani, ati, hawaasni cufti, eliitonni yookaan immoo aktaroonni dura maqaa isaanii sii kaase. Warri amantii gaggeessan, warri miidiyaa gaggeessan, warri dhaabbilee mirgoota dhala namaaf falman gaggeessan, warri paartii mormituu gaggeessan itti gaafatama guddaa qabu jechuudha. Danqaawwan yookaan immoo hudhaawwan amma jiran kana furuu keessatti, qulqulleessuu keessatti, gabaasuu keessatti qoodii miidiyaan qabu guddaadha. Isaan ilaalchisuudhaanis kaleessa gaaffiiwwan ka'an jiru deebii ministeerri muummee kennanoo akkamittiin xiinxaltu? Fakkeenyaaf amma waanuma sila sii kaasee fi waanuma muummichi ministeeraa deebiseen wal fakkaataa ta'a. Analojii wayii qabaataa jechuudha. Fakkeenyaaf jabbiin gooranaa baate akkam taati waan jedhu jechuudha. Jijjiiramni kun dhufuun duratti yookaan immoo EPRDF waan tokko keessatti wanti ture bilisummaan miidiyaa maal keessa akka ture hundi keenya waluu beekna. Kanaaf miidiyaan tokko ammoo gaafa hundeeffamu itiksii mataa isaa qaba yookaan immoo rules and regulationii mataa isaa qaba, itiksii mataa isaa qaba jechuudha. Yoo miira keessa galtu ammoo kan hunda dagattaa jechuudha. Miira keessa ammoo wanti si galchu bakka wanta dura keessa turte jechuudha. Gaafa achi keessaa baatu ammoo miira san keessa is baate ogeessi miidiyaas dhaabbileen miidiyaas wanti isaan silaa gochuu qaban maalinni keessawuu biyya ce'umsa keessa jirtu keessatti biyyi kun akkamitti ceeti. Ceetee ammoo murna tokko qofaaf miti. Murna hawaasaa biyya kana keessa jiru hundaaf. Bilisummaa miidiyaatiif illee environmentii gaarii naannoo gaarii uumuu keessatti akkam gochuu qabna waan jedhu irratti hojjetamaan jiru jechuudha. Maaliif miidiyaan hundi kan barreessu,
digital media ta'uu danda'a, warri magaazinii adda addaa ta'uu danda'a, social media dabalatee wanti ittiin deemamaa jiru waan silaa gahee fi bu'aa miidiyaan dinagdee siyaasa hawaasummaa keessatti qabuun faallaadha. Fakkeenyaaf social meediyaan yoo biyya diige, yoo amantaadhaan nama walitti buuse, ijjannoo siyaasaatiin namoota walitti buuse, odeeffannoo dhugaa hin taane yoo dabarse kuni biyya ijaaruu ta'uu hin danda'u. Itiksii yookaan immoo seera miidiyaalee natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaatiif maal ta'uu qaba? Akkuma biyya balleessuu keessatti miidiyaan keessaa social miidiyaan addunyaa adda addaa keessatti Arab Springii yaadannaa, wantoota ta'aa ture, jijjiiramoota dhufanis rakkinaalee turanis ni yaadannaa. Amma baha jiddu galeessaa keessatti waan ta'aa jiru ni yaadannaa. Sanirras darbee biyyoota adda addaa addunyaa keenya bakka adda addaatti amma rakkinaalee adda addaatu jira jechuudha. Faallaa kanaa garuu miidiyaa waan gaariif oolchine biyya kanaafis jijjiirama amma deemaa jiruufis warra mormaniifis warra biyya hoogganaa jiraniifis faayidaa guddaa qabaata jechuudha. Mee yoo ilaallu amma keessattiyyuu miidiyaan elektirooniksii biyya keenya kan paartilee siyaasaatiif qoqqoodaman fakkaatan akka biyyaatti yeroo nuun ilaallu akkasiin amma kaastan waan dhugaa irratti ta'e. Ulaagaalee miidiyaan tokko guuttachuu qabu akkaataa editorial poolisii isaaniitiin gabaasuurraa gara paartii isaan looganiifiif gabaasuutu mul'ata. Kun immoo amma biyya ceesisuu keessatti, dimokiraasii dagaagsuu keessatti dhiibbaa mataa isaan qabu. Sirriitti qabaata. Maaliif fakkeenyaaf biyyi ce'uu keessatti humnoota duraan sii kaasisan jidduutti waliigalteen wal dhaga'uun, wal hubachuun, wal keessa yaa'insi yaada qajeelaa ta'eef biyya ceesisuu danda'u jiraachuu qaba siin jedheera. Kana gochuudhaaf ammoo koomitimentiin yookaan murtoon murnoota sanaa yookaan immoo taatota sanaa murteessaa haa ta'uyyuu malee dhiibbaan miidiyaa ammoo jara kana akka isaan duubatti deebi'aniifis akka isaan immoo koomitimentii jiru san fudhatanii walii galaniifillee dhiibbaa gochuu danda'a jechuudha. Lamaanuu hin taphata jechuudha. Jarri kun akka waliin galle gochuu keessattis odeeffannoo sirrii hin taane kennuudhaan, odeeffannoo ijaarsaaf hin taane, odeeffannoo biyya kana sabaaf sablammoota biyya kanaa waloon akka gara fuulduraatti hin deemne godhu kennuudhaan aaktaroota yookaan gaggeessitoota siyaasallee akka waliin galle gochuu ni danda'ama jechuudha. Akka walii galanis immoo akkasuma dhiibbaa gochuu ni danda'a jechuudha. Miidiyaan civil society qaama civil society keessaa tokkodha. Gaheen civil society ammoo maalinni yookaan immoo dhaabbilee hawaasummaa ammoo maalidha? Wanni kiliveejii yookaan baqaqa mootummaa fi hawaasa jidduu jiru maal gochuudha? Bridge gochuudha. Riqicha uumuudha jidduu sanatti jechuudha. Waan silaa warri morman gochuu hin dandeenye isaanis qeeqee sirreessee gaaffii jiru sana yookaan immoo baqaqa jiru sana akka guutachan gochuu waan silaa asii mootummaan dogoggoreef balleesse qeeqanii waan gaarii ta'e ammoo deeggaranii gaaffii jara lamaan jidduu jiru sana bridge gochuudha jechuudha. State society relation yookaan immoo walitti dhufeenyi mootummaa fi hawaasaa yoo baqaqe yoo cabe ce'uun ulfaataa ta'a jechuudha. Mootummaa fi hawaasa addaan cabe mootummaan kamiyyuu yoo dhufee aangoo qabatee gaggeessuudhaaf hin rakkata. Aadaa miidiyaa, aadaa dimokiraasii bade namni kamiyyuu yoo dhufee aangootti bahe gaggeessuuf hin rakkata. So kana frame gochuun, kana bocuun sirreessuun gahee hundaati kan jennuuf maalidha? Tokkos dhufee aangoo qabate akka walootti biyya fayyada, isaaniif warra gaggeessus hin fayyada, warra gaggeeffamus hin fayyada waan ta'eef akkas jenna jechuudha. Tole egaa kan biraa keessatti iyyuu akkasin amma kaastan wal qabsiisuudhaan instituutiin dimokiraasii ciccimaan akka hin jirrellee kaleessa deebii isaanii irratti ministeerri muummee kaasanii jiru. Kunis akka siyaasni keenya shira godhatu taasisee jira. Kana keessaa ba'uu baannaan immoo biyyi kun karaa qaxxaamuraarra jirti jedhanii jiru. Mee kan akkamittiin ilaaltu? Kun dhugaadha. Fakkeenyaaf amma conspiracy politiksiin yookaan siyaasni shiraa 1970moota maal keessa turee fi saniin duras ture. Gaafa Iyyaasuu fi
Iyyaasuun aangootti Minilik du'ee Iyyaasuun aangootti dhufu hin yaadatta maal tokko ta'e siyaasa shiraatu ture. Siyaasni shiraa sun immoo maal godhe biyya fayyadamoo hin fayyadne haalli siyaasaa yookaan immoo aadaan siyaasaa yeroo ture sun maal fakkaata waan jedhu ilaaluun murteessaa ta'a jechuudha. Aadaan siyaasaa yeroo sana ture aadaa dimookiraasiidhaa miti. Aadaa qajeelaa miti. Aadaa qajeelaa fi aadaa dimookiraasii waan hin ta'iniif Iyyaasuun amma tokko akka riiformarii wayiitti kan inni bahe. Humnoota muraasa qabatee riiformi gochuu warra qarqara jiran keessatti fiduu maal walqixxummaa amantiillee waan akkasii advokeet godhaa ture. Garuu ijaa conspiracy politics yookaan siyaasni shiraa aadaa siyaasaa yeroo san ture walitti ida'ame nama san balleesse. Iyyaasuu fi yaada isaa qofaa miti bade. Warri Iyyaasuu balleessuuf deemanillee maal ta'anii hin badan. Kanaaf conspiracy politicsiin gaafa dhufe gaafa fiixetti bahee warra isa oofanis warra irratti oofanis lamaanuu balleessuuf deemaa jechuudha. Kuni murteessaadha jechuudha. Maaliif suni ta'e institutioniin hin turre yeroo sana. Ammallee seenaa wal fakkaataatu jira biyya kana keessa jechuudha. Seenaa wal fakkaataa sun maali? Institutionii dimookiraasii aadaa dimookiraasii qabuu fi aadaa dimookiraasii qabu sana immoo transfer gochuu danda'u hin qabnu. Institutionii dimookiraasii jechuu kan dandeenyu bar. Tarii mootummaatu dhiibbaa geessisaa jiraaf immoo maaliif institutionii dimookiraasii ciccimaa akkasii dhabee biyya keenya? Amma fakkeenyaaf jijjiiramni kun erga dhufee waggaa lamaaf deema. Saniin dura waggoota hedduudhaaf waggoota dhibboota lakkaa'amaniif jaarraa hedduuf waan ture beekna. Amma jijjiiramni kun dhufutti jijjiiramni historic ta'e kun dhufutti maaltu ture saniin dura? Institutioniin dimookiraatawaa ijaaramanii ciccimaa ta'an ijaaramanii intervenshinii dhaabbilee siyaasaaf mootummaarraa bilisa ta'anii deemaa turaniiru hojjennu hin turre. Gaafa otoo kun hin ijaaramin otoo kun hin jiraatin jijjiiramni dhufa ammoo kuni mataan isaa danqaa tokko ta'ee mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf amma gama kanaan saayinsiin maal jedha? Saayinsiin maal jedha? Structuralist approach warri jedhanii akkasitti garee kana deeggaran jiru. Yeroo ce'umsaa maal ta'e? Structuring caasan mootummaa gahaan dimookiraasii baachuu danda'u yoo hin jiraatinii ce'umsi dimookiraasii qabatee dhufu tokko hin danqama hin rakkataa jedha. Kanaaf wanni muummichi ministeeraa kaleessa paarlaamaa irratti kaasan maalidha? Waanuma saayinsiiti jechuudha. Dabree institutional approach warri jedhaman jiru. Institutionii ciccimaan dimookiraasii fuudhanii deemuu danda'an yoo hin jiraatin dimookiraasiin akka danqamu. Kabraa strategic approach warri jedhaman jiru. Fakkeenyaaf eliitiin aktaroonni dura sii kaase sun koomitimentii gaarii jijjiiramichaaf yoo hin qabaatin jijjiiramichi danqamuu danda'edha. Economic approachinis jira akkasuma. Yoo diinagdeen caccabaa ta'es dimookiraasii danqamuu danda'adha. Kanaaf kuni walitti ida'ame gaafii ati naa kaafte dhimma dhaabbilee dimookiraasii jajjaboo dhabuu keenyan rakkoo gurguddaatu jira jechuudha. Odoo dhaabbilee dimookiraasii gurguddaa qabaanne rakkoo awarenessii dhabuu hubannoo dhabuu hawaasaa reezistaansii keessa ture fincila keessa ture sun sammuu fincilaa san keessaa bahe sammuu miiraa keessaa bahe gara siyaasa hawaasaatti political communitytti guddisuu kan danda'u silaa dhaabbilee dimookiraasii gurguddaa qabaachuu odoo qabaanne akkas ture jechuudha. San dhabuun keenya immoo tokko rakkoo social crisis hamaa keessaa akka gallu nu godhe. Rakkoo nagaa guddaa keessaa akka gallu nu godhe. Olaantummaa seeraaf bakki nuti qabnu akka gadi bu'u nu godhe jechuudha. Kanaaf paartileen mormitu nuti qabnullee jaboo ta'anii mootummaas pireejar godhanii rakkinaalee jiru furuu keessatti ammoo walii wajjin dhaabbatanii hirmaatanii deemuu keessatti olaantummaa seeraa dhimmi nageenyaa dhimmi maalii kan walooti. Biyya nagaa hin qabne fuutee homaa gochuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kuni maal agarsiisaa instituushinii dhabuunii rakkoo yookaan immoo danqaa ce'umsa kana fuula dura jiru inumaayyuu maal godhe jechuudha walxaxaa taasise jechuudha. Kan ammoo argaa jirra jechuudha. Tole. Kan biraa akka waa'ee filannooti. Egaa biyya keenyatti maqaadhaaf malee filannoon dimookiraatawaa haqa qabeessa filatameera jechuun rakkisaadha. Amma immoo gam tokkoon mootummaa biraa kutannoo guddaatu jira jedhamaa jira. Filannoo kana karaa nagaatiin karaa haqa qabeessaatiin filachuudhaaf. Garuu adeemsa kana keessatti adeemsi filannoo taasifamuu qabu akkami kan jedhus waan ka'ee mari'atame kaleessa jira. Dhimma kana oomii akkamittiin ilaaltan keessumatti iyyuu gaa
sochii filannoo ammaan wal qabatee utuma yeroon isaan ga'iin akkaataa boordiin filannoo biyyaalessaa kaa'een filannoo gama adda addaatiin ammas bakka uummanni baay'een argamutti na filadhaa kana kan jedhu dursee waan deddeemu kun jira. Kun immoo rakkoo akkani ta'es deebii ministeerri muummee kaasan keessatti kaa'amee jira waan ta'eef dhimma kana mee akkamittiin ilaaltu? Dimokiraasii filannoon meeshaa dimokiraasii ittiin mijeessitu, ittiin fasiliteet gootu, ittiin fuutee deemtudha. Dimokiraasiin ni banama, opening stage qaba. Yookaan immoo afaan saayinsiitiin liberalizing stage jedhama jechuudha. Kan amma biyyi keenya irra jirtu jechuudha. Achi isarra waggaa dabre immoo breakthroughudha. Breakthrough keessatti maal faatu ta'a? Waliin mari'achuu, aktaroota durasii kaasee, taatota durasii kaasee, waliin mari'achuu, waliin haasa'uu, maal kun compromise gochuu, wantoota dhiisuu qaban dhiisuu, wantoota immoo mootummaanis waan dhiisuu qabu dhiisee, waan miidhamuu qabu miidhamee, warri biyya bulchuudhaaf ammoo dorgomuuf jedhanis immoo waan fudhachuu qaban fudhatanii, waan dhiisuu qaban dhiisanii akkasitti gaafa deemaa jiran breakthrough irra geenyeetta. Sanirra dabree consolidate ta'a. Dimokiraasiin maan ce'umsi hin jabaata jechuudha. Konsolidate ta'uudhaaf gaamma elekshiniin murteessaadha jechuudha. Bakka elekshiniin jiru. Elekshiniin kun yookaan immoo filannoo akkamii ta'uu qaba? Filannoon amma dura jijjiirama kanaan dura turee fi biyya kana keessa seenaa biyya kanaa keessatti filannoon nuti beeknu maqumaaf filannoodha. Filannoon tokko filannoo sirriif qajeelaa jechuudhaaf kompetitiif ta'uu qaba. Kan dorgommiin keessa jiru ta'uu irra jiraata jechuudha. Fair ta'uu qaba. Hundumaaf walqixa kan keessummeessu ta'uu qaba. Free ta'uu qaba, bilisa ta'uu qaba. Interventionii mootummaarraa yookaan immoo jiddugala mootummaarraa bilisa ta'uu qaba. Dhiibbaa humnoota biraarrees bilisa ta'uudha qaba. Filannoon tokko jechuudha. Regular ta'uu qaba. Yeroodhaan kan gaggeeffamuuf ta'uu qaba. Regular waan jedhu kun amma finnee yoo keenyu olaantummaa seeraa wajjin wal qabata jechuudha. Filannoon tokko yeroo kam gaggeeffama, yoom gaggeeffamuu qaba wanni jedhu heera biyyattiitiin murtaa'a jechuudha. Heera biyyattiitiin ala gaafa baatu olaantummaa seeraa kabajaan jirtu jechuudha. Dhimmi filannoo dhimma olaantummaa seeraa kabachiisuti illee.